maallaqaaf jedhee obboleettii qabrii baase waan ajaa'ibaa. Namni kun lammii Hindiyaati. Isaa fi obboleettiin isaa wajjin jiraachaa turan. Obboleettiin isaa ji'oota muraasa dura dhukkubsattee duute. Obboleettiin isaa tun maallaqa Itoophiyaa birrii 40,000 ol baankii irraa qabdi. Erga isiin duute maallaqa isii san baankii baafachuuf gara baankii deeme. Baankiin immoo abbaa qabeenyaa fidi jetteen. Abbaan qabeenyaa akka hin jirree fi akka duutetti hime. Garuu baankiin ragaa dhaalmaya maallaqa siif kennamee fi akkasumas ragaa du'uu isii fidi jedheen. Garuu waan hundaa itti himee amansiisuuf yaaluu hin dandeenye. Erga baankiin didee boodarra deemee obboleettii isaa reefka qabrii keessaa baasuun bifa agartan kanaan baankii geesse. Erga taateen kun ta'ee miidiyaa addunyaa irratti ijoo ta'ee jira. Obboleessa maallaqaaf jedhee obboleettii qabrii baase jechuun. Egaa isin asirratti mee maal jettan? Yaada keessan koomantii jala barreessaa. Yusuf Sagale Sabah, Yusuf Sagale Sabah, Yusuf Sagale Sabah, Burqa Yusuf, Oromo Harare, Onne Intigote, Haqa Fisina, Hundab Diesite.